Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, akkam sa'aatii kana geessan, akkam yoona turtan. Ameen. Waaqayyo keenya kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akkasuma Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan yoonaan nu ga'e, kan sa'aatii kanaan kan nu ga'e, waa inni uumaan keenya kan galatoomee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Akkasuma haati maqaa isaa dhoofnee kan biraafuu hin dandeenye, haati teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kan eebbifamtee fi kan galatoomtee nuuf haa taatu. Egaa baga ayyaana Dabra Taaboor yookaan ayyaana Taaborii baga ittiin sin ga'e, baga ittiin nu ga'e. Miseensa kiristaanaa hundumaafuu, warra biyya keessaaf warra biyya alaatis baga ittiin sin ga'e, baga ittiin nu ga'e. Ayyaanni kun ayyaana guddaa sagalan keessaa ayyaana tokkodha. Baga ayyaana kana geessan, baga ittiin sin ga'e. Ayyaanni kun ayyaana Ortodoksii biratti ayyaana baay'ee beekamaadha. Egaa maatii Waaqayyoodha, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana kanarratti kan waaqummaa isaa mul'ise ayyaana baay'ee beekamaadha. Uummata Oromoo birattis ayyaana baay'ee beekamaadha. Saba Ortodoksii hunduma biratti akkasuma ayyaanni kun baay'ee beekamaadha, ayyaana guddaadha. Egaa maatii Waaqayyoodha, Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:4 irratti mata duree godhachuudhaan hundi keenya ni baranna. Kan nu barsiisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa barsiisu. Fedhaaf eeyyama isaa akkuma eeyyama Waaqayyootti gooftaan keenya hunduma keenya nu haa barsiisu. Egaa Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:4 irratti, yaa gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha jedha. Ida kana mata duree kanaan baranna. Hunda keenya gooftaan Yesuus Kiristoos nu haa barsiisu. Egaa jecha kana kan dubbate duuka bu'aa hangafaa kan ta'e Phexrosidha. Phexros jecha kanas kan dubbateef Waaqayyo Waaqa isaatti ni dubbate. Kan dubbates Waaqa isaatti dubbate. Egaa ayyaana kanarrattis ayyaana Dabra Taaboor kan ayyaana Ukee jedhamutti kan ragaa godhannee barachuu dandeenyu kitaaba qulqulluu keessas waan nu jiruuf, wangeelaa Afran irratti waan barraa'ee jiruuf mata duree godhannee barachuu dandeenya. Egaa yaa gooftaa keenya, asitti argamuun keenya akkamitti gaariidha kan jedhu mata duree godhachuudhaan ni baranna. Egaa hunda keenya nu haa barsiisuti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana kanarratti barattoota 3 gara Tulluu Taaboor irratti ol fudhatee jira. Isaanis Phexrosii fi Yaaqoob Yohaannisidha. Akkasumas immoo raajota keessaa Musee fi Eeliyaas. Musee iddoo du'ee, Eeliyaas immoo iddoo ol fudhatamee iddoo qulqulloota irraa fudhate. Egaa nama 5 gubbaa gaara kanarratti ol fudhatee jira. Innis gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii akkuma waaqummaa isaa ibsuudhaaf, Waaqa isaa ibsuudhaaf namoonni hedduun akkasuma Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 irraa kaastanii yoo dubbistan, Waaqayyoo barattoota yookaan duuka bu'oota isaa gaafate, namoonni eenyu jedhanii na waamu? Namoonni eenyu jedhanii na waammatu? Ilma Waaqaa, ilma namaatiin eenyu jedhanii waamu jedhee barattoota isaa gaafate. Egaa barattoonni isaaniitis akkasuma immoo Phexros iddoo taa'urraa ka'uudhaan namoonni kun Musee siin jedhu, kun immoo qulqulluu Yohaannis Cuuphaadha jedhu, kun immoo Eliyaas jedhu, kun raajota keessaa isa tokko jedhu jedhan. Egaa kuni bareeda, kunis gaariidha. Isinoo isaanidha akkas jedhanii isin eenyu jettanii na duuka buutanii, eenyu jettaniiti na faana buutanii jedhee gaafate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa barattoonni isaaniittis Phexrosis iddoo taa'urraa ka'uudhaan ati
ilma waaqayyooti jiraata bara baraati jedhee waaqa isaatiif deebisee jira. Egaa waaqayyos baay'eetti gammade. Egaa saba waaqayyoodha. Waaqayyo yeroo waan gaarii hojjennu, yeroo waan badaan dalagnetti, yeroo namoota rakkatan kan rakkoo gargaaru, yeroo immoo waan gaarii hojjenne waaqayyo nutti gammadaa jechuudha. Ijoollee kooti kuni saba kooti jedhee gaafa gara lafaatti dhufu nu fo'achuu danda'a jechuudha. Egaa Phexros itti gammadee jira gooftaan. Maaliif itti gammadee? Akkas jedheen, ati yaa Phexros, ati dhakaa qarsaa irratti, dhakaa kanarrattis mana koo nan ijaara jedhee waaqayyo waadaa galeef jedha. Dhakaa kanattis immoo diinni bu'ee sochaasuu hin danda'u. Egaa waaqayyo mana isaa dhakaa irratti nan ijaara jedhee waadaa galeef jira. Maaliif kaa? Waaqayyo namoonni hedduun waan akkasitti yaadaniif, kun immoo Musee, kun raajiidha jedhanii turanii, kun Eliyaas jechaa turanii, kun immoo Yohaannis Cuuphaa jechaa turanii. Garuu waaqayyo immoo ayyaana kanarratti Dabra Taaboor irratti barattoota 3 waamuudhaan, akkasuma Musee du'aa kaasuudhaan, akkasuma Eliyaas immoo iddoo ol fudhatamee waamuudhaan gaara Tulluu Taaboor irratti walitti qabee jira. Gaara kanarrattis waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin Museen akkas jedhe, yaa Musee, ati ilma waaqatiin waaqayyoon eenyu jechaa turte? Namoonni hedduun waaqayyo ilma waaqatiin, ilma namaatiin inni Museedha jedhanii, inni raajota jechaa turanii, inni qulqulluu cuuphaa Yohaannis jechaa turanii jedhee waaqayyo Museef gaafate. Museen immoo akkas jedheen, ani maqaa keetiin waan raajii hojjedhe, ani maqaa keetiin uummata Israa'el mannaa samiirra buusee nyaachise, ani uummata Israa'el maqaa keetiin yeroo Gibxi jalaa baasutti maqaa keetiin malee humna kootiin miti jedheen Museef deebisee jedha. Egaa maatii waaqayyo akkasuma Eliyaas gaafate, ati Musee miti, ati waaqa Museeti malee ati waaqa raajotaati jedhee Museen. Eliyaas gaafate, Eliyaasis ati waaqa raajotaati yookaan waaqa Museeti malee, akkasuma waaqa Eliyaas malee, ani maqaa keetiin yeroon dinqii hojjedhe illeen maqaa keetiin, yeroo roobni akka roobne dhorke illeen maqaa keetiin malee humna kootiin miti, ati raajii miti, ati raajii waaqa Eliyaas malee, ati waaqa Eliyaas malee, waaqa raajotaati malee raajotaa miti jedheeni. Egaa yaa saba waaqayyo, kitaabni qulqulluu akkatti dubbata. Namoonni garuu har'as namoonni hedduutu jiru. Waa'ee waaqayyo kan wallaachiseen akka raajiitti kan fudhatan, inni ni kadhata kan jedhan, inni murteessuu hin danda'an kan jedhan. Waaqayyo garuu addunyaa kana hundumaa edda uume booda, edda ilma namaatis uume booda, waaqayyo ilmi namaa iddoo kabajaa waan kaa'eef uume ilma namaa kabajaa waan teechiseef, namni garuu waan cubbuu hojjeteef, waaqayyo immoo iddoo kabaja isaarraa dhufeen foon ilma namaa uffate. Ilma namaa waan jaalateef, ilma namaa waan kabajeef, akka bifa isaatti uumuudhaan iddoo kabajaa kaa'ee jira. Garuu gaafa ilmi namaa mana isaa keessaa bade, waaqayyo haadha teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam dhalachuudhaan ilma namaa barbaachaaf kan ka'e foon ilma namaa uffate. Kanaaf namoonni hedduun akka ilma namaatti fudhatani, akka namaatti fudhatani. Garuu waaqayyo keenya gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaati, gooftotaati jechuudha. Kitaaba kanarratti wangeela Maatiyos irratti waaqummaa isaa mul'iseera. Dabra Taaboor gubbaa irratti waaqummaa isaa mul'iseera. Utoo Musee fi Eliyaas waliin haasa'us uffanni isaa, fuulli isaattis ni ife. Gaarri sun ifaan guutame. Yookaan immoo tulluun Taaboor ulfinaan guutame. Gaamaati waaqayyoodha. Yeroo kanatti barattoonni yeroo Musee fi Eliyaas gaafatutti waaqayyo barattoonni ilaalaa turan, waan kana hundumaa hubatan, waaqayyo ta'uu baran. Egaa maatii waaqayyoodha. Nuti waaqayyo waaqummaa isaatti kan mul'ise bifa kabajaatiin, bifa ulfinaatiin
Dabra Taaboor yookaan immoo Tulluu Taaboor gubbaarratti ifa guddinaan kabaja guddinaan waaqummaa isaa ilma namaatiif mul'isee jira. Akkasuma barattoonnis Phexros akkas jedheeni, yaa gooftaa koo nuti asitti argamuun keenya akkam gaariidha. Yeroo fedha kee ta'e godoo tokko siifi godoo tokko immoo Museef godoo tokko Eeliyaas nan ijaara jedheeni. Utuma kanaa dubbachaa jiru duumessi isaan haguugee isaan tuffisee jira. Isaanis baay'ee sodaatanii akkasuma sagaleen qaqawwee isaa nama sodaachisu dhaga'amee jira. Duumessa san keessaa kuni ilma kooti dhagaa hundumtuu isaan ta'a, ilma koo ani jaaladhuudha hundumtuu isaan ta'a kan jedhu jecha dhaga'an. Isaanis sodaatanii gara lafaatti yookaan lafatti dhaanii jira, lafa dhaanii jira. Waaqayyo garuu hin sodaatinaa jedheen qabee isaan ol kaasa jedha. Gaa Waaqayyo gooftaan keenya ilmi namaa gaafa sodaatu, ilmi namaa gaafa rakkadhe jedhu Waaqayyo nu gargaaruu danda'a. Rakkina keenya hundumaayyuu nu kaasuu danda'a. Iddoo kufnees nu kaasuu danda'a. Kanaaf isaanis yeroo sodaatanitti Waaqayyo isaan hin sodaatinaa jedheen jajjabeessee iddoo kufanis isaan ol kaasee. Kanaafidha. Egaa Tulluu Taaboor gubbaarratti fuulli isaatis ni ife, uffanni isaatis ni addaate, ni ife, ni calaqqise. Egaa sagalee qaqawweessatu ta'e, sodaa guddaa itti dhaga'ame waan sodaataniif ifa ilaaluu dadhabanii, fuulli isaa waan ifeef gara Waaqayyoo ilaaluu dadhabanii lafa dhaanii jira. Uffanni isaatis waan calaqqiseef ilaaluu dadhabanii sodaan guddaan itti dhaga'ame lafa dhaanii jira. Waaqayyo garuu hin sodaatinaa jedheeni jira. Akkasuma immoo duumessi isaanitti marse kun ilma kootiidha, ilma ani jaaladhuudha, hundumtuu isaan ta'a. Isas dhagaa isaan ani jaaladhu ilma tokkichaadha, hundumtuu isaan ta'a jedhe Waaqayyos abbaan ragaa ba'e. Hafuurri qulqulluus bifa maatiin bu'e, duumessaatiin bu'e maatii Waaqayyoo. Abbaanis ilmis ni argame, abbaanis ni argame, hafuurri qulqulluus ni bu'e. Egaa kanaaf barattoonni baay'ee waan raajii kana fuula isaa ilaaluu dadhabanii, uffata isaa ilaaluu dadhabanii sodaa guddaatu itti ka'ee jira. Egaa maatii Waaqayyoodha. Waaqayyo maaliif Musee waame? Waaqayyo maaliif Eeliyaas waame? Namoonni hedduun eenyu naan jedhanii ilma Waaqatiin namoonni eenyu jedhanii waamuu jedhanii barattoota yeroo gaafatutti barattoonni namoonni Cuuphaa Yohaannis siin jedhu, raajii Musee siin jedhu, raajii Eeliyaas siin jedhu waan jedhames Musees iddoo du'aa kaase, Eeliyaas immoo iddoo ol fudhatame iddoo jiraattota irraa waamuudhaan isaan gaafate fuula barattoota fuulduratti jedha. Egaa ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Bara 33 kan ta'e gooftaan keenya Tulluu Taaboor irratti ulfina isaa mul'isee. Egaa ayyaana kana irratti taateewwan manni ortodoksii yookaan akkasuma naannoo keenya Oromiyaa keessatti jechuudha, namni daabboo mulmulii tolcha, akkasuma ibsaan ni ibsama, akkasuma qacceen ni dhokaa. Inni kun immoo kan ta'us sababa kitaaba qulqulluutiin bu'uura godhannee barachuu dandeenya. Sababa qaba jechuudha. Fuulli gooftaa Yesuus Kiristoos Dabra Taaboor gubbaa irratti ni ifee jira. Uffanni isaatis ni calaqqisee jira. Ifa saniif gaarri sun ifaan guutame. Kanaaf daabboo mulmulii kan tolchan immoo tiksoonni horii tiksan naannaa san waan jiraniif ifni suni waan Dabra Taaboor gubbaa irratti ifaan guutameef waan lixe hin barree jedha. Akka dukkana tiksoonni sun hin barree jedha. Kanaaf manatti galuu didanii jedha. Akkasuma warri ijoollee tikseedha. Ijoolleen keenya galuu didanii jedhanii daabboo mulmulii tolchuudhaan akkasuma ibsaa ibsatanii gara ijoollee isaanii dhaqanii jedha. Ijoollee isaanii gaafachuudha. Ijoolleen maaliif galuu didanii jechuudha. Garuu naannaa sanitti ibsaan guutame, gaarri Taaboor ibsaan guutame, ulfina Waaqayyootiin guutame. Waaqayyo kan galatame nuuf haa ta'u. Gaa Waaqa akkasii qabna.
Waaqayyo lafaaf samii uume. Uumama hundumaa kan uume. Akkasitti kabaja ilma namaatiif kabaja waaqummaa isaa ilma namaatiif ibse jechuudha. Egaa kuni maalidha? Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiif ilma namaa hundumaaf kabaja waaqummaa isaa itti mul'ise guyyaa kana jechuudha. Guyyaa Dabra Taaboor jechuudha. Guyyaa ukee yookaan Taaboor jedhamee beekama. Ayyaana Oromoo biratti Oromoon immoo daabboo mummulii kana tolchuudhaan wallaalu akkasuma ijoolleen immoo qaccee tokkosti tiksoonni qaccee tokkosti ibsaan ni ibsama. Kun immoo gooftaan keenya Dabra Taaboor gubbaa irratti fuulli isaa waan ibsaniif sagalee qaqawweessa waan ta'eef qaccee tokkosan ijoolleen tiksoonni jechuudha. Uffanni isaa waan calaqqiseef uffanni isaanii addaatee jira. Egaa kuni fakkeenya godhattee Ortodoksiin dhalootatti dabarsaa dhuftee jechuudha. Abboonni keenya dhalootatti dabarsaa nuuf hiranii jechuudha. Egaa baga ayyaana kanaan isin ga'e kan baraan nu ga'e immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 fayyaa nuuf kennee bara saniin nu haa ga'u jenna. Akka fedhaaf fayyama isaatti Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Maqaan isaa kan galatamuuf kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa isin ittiin baay'isu barsiisonni hedduunis yaa'u sooshaal miidiyaadhaanis ni dubbatu. Egaa yuutuubii koo biraan harmeetu ijoollee Oromoon jajjabeessa isinin jedha. Yuutuubiin koo haaraadha. Akkasuma like, share, subscribe godhuudhaan nafaana dhaabbadhaa isinin jedha. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyootiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan galatoomu nuuf haa ta'u. Akkasuma haati teenya kennaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan galatoomtee fi kan eebbifamte nuuf haa taatu.